akka bulchiinsaatti warri badhaadhinaa jijjiiramoota baay'ee fiduu danda'a sana waan baay'ee kaasuu dandeessa ta'us garuu namni mootummaan badhaadhinaa jijjiirama aarsaadhaan dhufee jedhee yaadu waa lama keessaa tokkotu isaa hin galle jedhee yaada yookaan wanni lamaanuu isaaniif hin galle wanna sana keessaa tokko kaayyoo fi galmi qabsoo ummata Itoophiyaa maal ture kan jedhu isaaniif hin galle ta'a sana ta'uu baannaan immoo hiikan mootummaa dimokiraasii maal jechuu akka ta'etu isaaniif hin galle kana lamaanuu jarri immoo nu banne jedhee yaada yundoom ila maal seeta wanni hubatamuu qabu asitti kaayyoon akeekni fi galmi qabsoo ummata Itoophiyaa mootummaa akka tiksee loon isaa namni tokko tiksee loon isaatti irratti aangoo akkamii akka qabu beektu miti ji'oota darbe kana kee ji'a tokko gama yoo godhe fakkeenyaaf ji'a tokko kana keessatti firii tikseen horii isaa sun argamsiiste hoolaa isaa takkatti jeedallee nyaanne yookaan immoo loon isaa burii nyaatee hin bokokne midhaan namaan balleessin haalli inni ittiin horii kana qabachaa jiru kunuunsaa jiru haala gaariidha bakka margaatti qaba ni kunuunsa yoo ta'e ji'atti aanullee filatee ammallee horii kiyya naa tiksi jedhee itti fufsiisuu danda'a yoo hin taane immoo abboo haalli ati ittiin horii kana qabachaa jirtu sirrii miti badasii jedhee kan biraa bakka buufachuu danda'a ji'a tokkoon gama geggeessee galmi qabsoo ummata Itoophiyaa achi kana jechuun immoo mootummaa dimokiraasiiti hiikan dimokiraasiitu siif hin galle yoo ta'e dimokiraasii jechuun mootummaa ummataa jechuudha mootummaa ummanni akka barbaade olii gad ari'uu danda'u kan ummata ari'uu miti garaagarummaa mootummaa abbaa irreetii fi mootummaa dimokiraasii mootummaan abbaa irree ummata gara barbaade ari'ata mootummaan dimokiraasii garuu ummatatu gara barbaade ari'ata lammaffaa kaayyoon qabsoo ummata Itoophiyaa nama ofii jaallatan aangeessuu hin turre kana dhibbaan dhibbatti ni beektu Tigree waan mootummaan addawaawii warri yaadigi Tigree waan ta'eef hin ari'amne mootummaa abbaa irree waan ta'eef garaagarummaan jara saniif kana jidduu jirtu yoo laalle immoo jarris mootummaa abbaa irreeti wal fakkaataadha garaagarummaan qabanii dhugaadha aarsaadhaan finnus garuu ittiin milkoofne dhibbaan dhibbatti kan amma uummanni Itoophiyaa barbaadu ammayyuu hin argamne kun jala sararamee beekamuu qaba jijjiiramoota baay'ee fiduu yoo taate warri addawaawii warra badhaadhinaa ni caala waggaalee dheeraa irra turanii waan ta'eef jijjiiramoota isaan fidanii fi kan warri kun fidee wal dorgomsiisnu ta'e dhugaan isiniin jedha dachiif samiidha waan baay'ee jijjiiraniiru jarri dabalataan lammiilee isaaniitiif akkaataan qabannaa lammiilee isaanii hojii uumuu fi wantoota garaagaraatiin lammii kana qarqaaruu irratti badhaadhinaa fi wannaa wajjin dorgomsiisuu hin dandeessu warri badhaadhinaa lammiilee ala baasee alattuu yoo inni achitti hidhamee nagalchi jedhe abadan akka inni biyya tanatti hin deemine godha nama ajjeesuu shaakalanii achi bahan jedhamaan turre gaafa Saawud Arabiyaatti ijoolleen ta'e dararamaa turte warri badhaadhinaa akkas ture mallas garuu lammiin keenya tokkochi yoo nu jalaa miidhame biyya sana dhaqee qaaman dhaqee fudhata malee yoo inni du'eeyyuu gumaa kaffalata hangas tokko lammii isaatiif bakka guddaa qaba warra badhaadhinaa caalaa lammiilee isaatiif kunuunsa gaarii kenna warra isaatti amaneefillee ta'u hojii gaarii uuma dabalataan rakkoowwan garaagaraa yoo ka'e itti fufsiisuu caalaa daddafee furuu filata abbaa irrummaa isaa sana tikfachuufillee ta'u waan baay'ee godha warri badhaadhinaa fi jettu tun garuu abbuma irrummaa fi tikfachuufillee waan isiin hin goone baay'eetu jira dhugaadha waan baay'ee hojjattee jirti waan sila hojjetamuu qabu hojii Itoophiyaa kan fuula duratti itti fufamee hojjetamuu qabu baay'ee hojjettee jirti garuu hanqina baay'ee qabdi akka abbaa irreetti jechuudha mootummaa abbaa irree abbaan irrummaatu otoo isaanii fayyamame ta'e abbuma irrummaa sanuu keessatti isaan hin filatamu dhugaan isin jedha waan baay'ee waan isaan balleessantu jira waan ta'eef yoomiyyuu wanni isin irraanfachuu hin qabne kan qabsaahamuuf nama jaallatan filuu miti waggaa 10-20 bulchuu danda'uu miti waa jijjiiruu danda'a jijjiiruu dhiisuu danda'a garuu wanti barbaadame dimokiraasiidha waggaa yoo barbaadame uummanni Itoophiyaa mari'ate waggaa 2 keessatti waggaa 2 filannoo geggeessina yoo jedhe waggaa 2 sana keessatti bu'aawwan ati argamsiiste irra dhaabbatanii si filatu bu'aan ati argamsiiste dhiphaa taanaan kan si caalu jira jedhanii sachi darbanii kan biraa bakka buufachuudha waggaa 2 mootummaa dimokiraasii jechuun akkas kan uummanni barbaadus akkas garaagarummaan mootummaa abbaa irreetii fi mootummaa dimokiraasii abbaa irree uummatatu sodaata mootummaa dimokiraasii immoo mootummaatu uummata sodaata